أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إن شاء الله كني برنوتا كينيا كتاب تجويد المصور. ما تدري صفات الحروف العربية كان جد الرتي دهشا نجد. إيجا أما درا ترتيبا أو فاتورة كتابني. Jalqabbii irraa jalqabee waa'ee tajwiida irraa eega kaasee booda akkasuma ahkaama waa'ee bismillaatii fi a'uudhu eega dubbatee booda haruufa arabiyyaa makaarija qubee akkaataa sagaleen itti uumamtuu fi akkaataa sagaleen itti baatu makaraja isaa eega barree booda akkaataa isiin itti baatu immoo sagaleen eessarraa akkamitti akka uumamtii barannee turre. Lammaffaa eessarraa akka baatus tokko tokkotti ilaallee turre. Fagoo laagaa irraa kaasee hamma arrabaatti yookaan hamma kayshuumaatti jechuudha. Makaraja yoo ilaalle makaraja jechuun bakka qubeen irraa baatu. Sifa jechuun immoo akkaataa isiin itti baatu jechuudha. Masalan namni tokko mana keessaa gadi bahaa yoo ka jennu taane fakkeenyaa waa namaa gala. Makarajaa fi sifa qubee tokko irratti fakkeenyaaf hamzaa yoo fudhanne hamzaa dhuma irratti waa lama ilaaluu dandeenya yookaan waa sadii. Tokkoffaa irratti qubeen sun akkamitti uumamedha. Sagaleen qubee samii akkamitti uumame. Sadaffaa irratti akkamitti bahaadha. Eessaa bahaa. Lammaffaan sadaffaa irratti akkamitti baha. Masalan namni tokko mana keessaa gadi baha yoo jenne mana sana keessa akkamitti seenedha. Egaa mana keessaa immoo yeroo gadi bahu kutaa kam keessaa bahaadha. Afaan namaa kana akka manaa yoo goone kutaa kam keessaa gadi bahedha. Kutaa laagaa keessaa immoo halqii keessaa immoo lisaana keessaa immoo isa jedhu. Yeroo gadi bahu kana ariitiidhaan bahe moo suuta deemaa bahe moo yeroo bahu kana keessatti namni achi keessaa gadi bahe nama jabaadha moo laafaadha moo gabaaba moo isa jedhu. Sifa jechuun akkaataa jechuudha. Qubee jechuun immoo makaraja jechuun iddoo isiin irraa gadi baatu jechuudha. Kanaafuu uumama sagaleetii fi bakka inni irraa bahu ilaalleerra. Inni itti aanu akkaataa inni itti bahu jechuudha. Akkaataa inni itti bahu. Akkaataa bakka inni irraa bahu bartee kaatee yoo akkaataa inni itti bahu hin barre immoo guututti qubee sana jechuu hin dandeessu. Masalan fakkeenyaaf namni tokko mana murtii dhaabbatee yoonii fi ragaa kan mana seenee argeera yoo ka jedhu ta'e yookaan mana sana keessaa gadi bahee argeera yoo ka jedhu ta'e argiteetti. Akkaataa kamitti gadi bahe? Maal fuudhee gadi bahe? Fiigaa gadi bahe moo suuta deemee gadi bahe? Kana yoo hin jirre murtiin kee guutuu fudhatamuu hin danda'u mana murtii. Abbaan murtii sirraan kee bula. Sifarraa eeggachuu sifarraa yoo makaraja beekte sifa si qaba. Yoo sifa si qabe makarajatu si qaba. Guututti beekuun dirqama isa jedhu. Egaa kanaafuu sifaatul xuruuf al-arabiyya wanni dheengadda namni hundinuu makaraja jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti inumaa namni garii nama kitaabacha fayyaasaa haffazuu ta'etti
haffazaa turtanii faayidaan isaa isa kana jechuudha. Namni tokko quraana qara'uudhaaf sifaa makraja yoo hin beekne wallahi baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Fakkeenyaaf namni nama qaraa'es tokko qubeen kuni waan sifa rakhaawaa qaba, ahaan sifa rakhaawaa qaba, hamzaan sifa shiddaa qaba, sifa shiddaa godhi, rakhaawaa godhi, jaharii godhi, hamsii godhi, istiilaa godhi, istifaala yoo siin jedhaa oole yoo beekte malee bu'aa siin qabu jechuudha. Kanaafuu kallattumaan sifaatul xuruufil arabiyya sifoowwan akkaataa qubeelee arabiyyaa jechuudha. Akkaataa qubeen arabiyyaa itti dubbifamtu. Mata duree sifaatul xuruufil arabiyyaa jedhu kana jalatti mata duree hanga 10tu jira. Hundaayyuu mata duree tokko tokkoon itti dhaquu ta'e. Tokkoffaan al-maqsuudu بصفات الحروف العربية صفات حروف عربية كانت مالت في الأمي وبيان أقسام يقود سلة إبسو لما فان الهمس والجهر همسي في جهري مالي سدفان الشدة والرخاوة والبينية شدة برخاوة في بينيان مالك كتئ أفرفا قياس أزمنة الحروف الصحيحة مدالة يوكا قياس زمن حروف الصحيحة صحيحة كل تاتي شنفان إذا بني أفان جرات داور رجرات تنبان برجرات شنفان الاستعلاء والاستفال حروف استعلاء في استفالة جهفة مراتب التفخيم تدركالي فردسوا لحروف الاستعلاء حروف استعلاء صدركا ميقت فردفمني تربفة الحروف التي تفخم أحيانا قبيلي يروغري فردفمت الألف واللام والراء جرى دين كان سديتفة الإطباق والانفتاح سقلفة صفات الحروف العربية التي لا بد لها صفات قبوي عربية كان فلا والإنكم كرنفة توزيع الصفات على الحروف العربية قبيلة عربية هند الرمو صفات جران هند إرتهرو جيجو كوني ما تدري of دندين بفوتها إشي ما تدري توقتي جنة أبنا أول برفت المقصود بصفات الحروف العربية أما ما تدري جل كبرت صفات الحروف العربية جن أكاتها حروف عربية جن صفات حروف عربية جن المقصود كم فدمي بصفات الحروف العربية صفات حروف عربيات وان فدمي إذا إلى اللجج ورقوبي قبدن الرت شوفا ورقوبي قبدن الرت قبا حروف عربيات وان اتفق حروف عربية يرو جنوغانا مالتو اتفقامي إذا جد إذا سن نحني عبد الله ناصر مايكي كي قبل يا عبد الله عبد الله ناصر اتشتين كي بارك عني تاسفت ربي يا باس نعني في علم التجويد نفينا نبانا نعني في علم التجويد علمي تجويدا كيستي صفات حروف عربية يروجنو نعني اتفينا في علم التجويد علمي تجويدا كيستي بصفات الحروف العربية صفات حروف عربية ويتجن علمي تجويدا كيستي اتفيناتي مالتي تلك الصفات صفات التيسنة التي يؤثر كان اتأكبسيس الإخلال إسي الإخلال بها إسي إرنا تأكبسيسون على صوت الحرف سجل قبيت كورتي قاوت تأكبسيسون كان
rakkoo irra geessuu danda'u jechu. Nacnii ni feene fi cilmi tajwiid علمي تجويدا كيست صفات حروف عربية ويروجن علمي تجويدا كيست اتفين بصفات الحروف العربية صفات حروف عربيات دي تلك الصفات صفات التيسنة تلك قافة سينجد كونو سنة إشارات كونو صفات التيسنة إيه ست في أخي كجرة التي يؤثر كان إرنا نكبسيسو الإخلال بها إسي هنكسون isii hanqisuun kan irrina dhaqqabsiisu calaa sawti ilharfi sagalee qubeetti kana isatti baranne isa jedhuuf of duuba deebi'ii hubadhu sun jedhaara. Fageenyatti dheengadda gaafa sifaataa fi makaarija barachuun akkamii murtiin isaa gaafa jedhu makaraja barachuun dirqama jedhee sifaa gaafa sifaataa immoo yoo ilaalle bakka lamatti baafnaa jedhe abbaan kitaabaa dabarsinee jirra osoo makaarijatti hin seeniin. Sifaata yoo itti dhaqqabsiisan irrina itti dhaqqabsiisuu fi sifaata irrina kan sifaata guutumaa guututti balleessuu fi sifaata immoo hanqina itti dhaqqabsiisu jennee bakka lamatti baafnee turre san kanaaf tilka sifaat jedhe kunnoo sifaatattii sana jedhe as sifaat jedhe tilka sifaatin osoo jedhe waan biraata as sifaati jedhe alii irran dhaqee as sifaat jechuun kun cilmii naxwii keessatti nakiraa fi macrifaa jedha tilka sifaatin osoo jedhe waan ganaa barachuu deemnu wahii ta'a tokko yookaan tilka sifaatin jedhe kan baranne wahii kan hin beekamne wahii waan hin beekamne wahii ta'a. Garuu hadha'u as sifaat jedhee macrifaadhaan gaafa dubbate akka ilmi naxwiitti sifaatattii isii beekamtuu san kan anii fi atillee wajji beeknu kan barannee turre bareechinee waliin irra deemnee turre san isittii sanaa siin jedha arab zaahirumaan bahee siin dubbata arab kalaamni arabiffaa kun hiccitii isaa gaafa barte gama kanaan tajwiida isaa gama kanaan naxwii gama sarfii ilmi hedduudha waan ta'eef tilka sifaat jechuun kunnoo sifaatattiin beekamtuttiin kanatti barattee bira dabarfatte gaafa sana bakka lamatti baaftee qooddee barattee dabarsite sana sifaatattii isii yoo irrina dhaqqabsiisani sagalee qubee irratti irrina dhaqqabsiistu sana isiin sunoo kamii jechuun kee hin oolu kal hamsi wal jahri akka hamsii fi jaharii wal istifaali akka istifaalaatii fi wal isticlaa بخلاف فالا ألقاب الحروف بقى قوس قبيرة التي ينسب فيها الحرف كان قبين إسي كيستي واممو إلى حيز معين جرى بك مقابي كما تهد في الفم صفات غافة صفات همسي لا صفات جنمو ميتي فغر بافدو انجلودين صفات حروف غافة جنمو أكاسي استفال استعلاء الضاء انفتاح جنو ملئ بخلاف ألقاب الحروف فعلا مقاقوسا كان التي ينسب فيها كنسيك تركب الحرف قبيل إلى حيز معين قربك بقاء دهمات في الفم أفان كيست كالحروف الشجرية حروف شجرية والنطعية حروف نطعية أصلية لهوية فمية وهكذا كانتي يجتشو علم صفات حروفا قافا جنو جتشو ما لجنري
صفات قبي قاف صفات حروفا برنا جنو صفات قبي كان إسي إيسون سجل قبي رت إبا أجرسيس هنكن أجرسيس أك همسي جهر استفال استعلاء إطباق استفالة إزلاق في إسمات والرجل برت الليجج أكسنا صفات الحروف العربية صفان حروف عربية بكلمة باسنية مدامنا وده إذا كان زرزري سابور برنا والبوتي صفان حروف عربية بكلمة بهودنا بكلمة غرغدة باسنية لال أكما مخارج كوبيغا فبرنو بك غرغدة لما باسني مخارج مال جنة عامي في خاصي إسجل صفات قبيس بكلمة غرغدة لما باسني لال تو زرزري ساتن سين صفات لها ضد صفات ولي فالا قبل فكين يا ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي ويتوا دبتو فالا لان دبتا غنما يو دبتا قلقل دبتا بالعليشي والإبكار سمي يو دبتا دچي دبتا سماوات والأرض إفا يو دبتا دكنا دبتا الظلمات والنور ديرا قبابا بيقالي قيا هلكن rooba caama. Kanaafuu akkas jechuun sifaata walii faallaa qaban jechuun akkasan. Fakkeenyaaf hamsi yoo fudhanne jaarii walii qaba. Isticlaa yoo fudhanne istifaalatu jira faallaan isaa jechuudha. Sifaatun laa didda laa lammaffaan sifa faallaan isiidhaaf hin jirre. Masalan faallaa hin qabu. Fakkeenyaaf istixaalaa yoo fudhanne qubee baad bichaatu qaba. Faallaa hin qabu. Safiira yoo fudhanne qubeelee sadi qofatu qaba faallaa hin qabu. Isinii galee kanaaf akkasitti qabachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasii inshaallah hada sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Midhaa baa rabbii warree of hirkaa qabdu.